The next question regards the history of fasting, actually. Was the time period... Gaafiin itti aanu waa'ee seenaa soomanaa qabatamaan yeroo soomanaa fi wantoota sooma cabsan irraa fagaachuu kan ati kanaan dura kaastee fi gaafa jalqabaa yeroo irraa kaasee tokkuma ture moo seera adda addaa qabu muslimootaaf? time or for the Muslims? As far as the Muslims are concerned, when the first time it was mentioned in the Quran, muslimootaaf yeroo jalqabaaf quraana keessatti soomni suuraa baqaraa juuzaa 2 ayata 883 akkuma nun dura jiru ibsame keessatti dubbatame. Muslimni ji'aan guyyaa 3 soomaa turan. at that time, the Muslims used to fast 3 days in a month. Later on, Sana booda ayata 885 suuraa al-baqaraa buufame. Akkuma nun dura jiru ibsame jiini ramadaanaa isa quraanni namootaaf qajeelfamaa fi ragaa ifa bahaa qajeelfamichaaf addaan baasaa haqaa fi kijibaa ta'e keessa buufamedha. Namni isin irraa ji'a kana dhaqqabe isa haa soomu. Kanaaf muslimni baatii kana keessa soomanuun dirqama. Haala kanaan soomana ji'a ramadaanaa guutuu muslimaaf dirqama ta'e. Jalqaba irratti guyyaa 3 qofa ture. Booda garuu ji'a guutuu ta'e. Hanga wantoota soomaa cabsan ilaalchisee wantoonni soomaa cabsan keessaa tokko walqunnamtii saalaa yoonii fi haadha manaa kee ta'e illee wajjin raawwachuudha. Eegaa kanaan dura yeroo aayaan kun suuraa baqaraa juuza 2 ayata lakkoofsa 885 irratti mul'atu bal'inaan hin eeramne. Eegaa musliimoonni yeroo sanaa walqunnamtii saalaa irraa of qusatu halkanii fi guyyaa illee ji'a ramadaanaa guutuu haadha manaa isaaniitti hin dhiyaatan turan. Akkasumas musliimoota hedduudhaaf sahaabaa baay'eedhaaf baay'ee ulfaataa ture. Kun caqasa yookaan taatee yaada quraanaa keessaa tokko keessatti argaman yaadachiisa. Yaada al-Qurxubii quraana keessatti kan jildii 2ffaa fuula 210 yoo dubbiftan kanneen armaan gadii ni argattu. Umar bin Khattaab rabbiin irraa jaalatu yeroo tokko erga nabiyyiin haasaa godhee dubbatee booda halkan gara galgalaa gara manaatti deebi'a. Akkasumas fadhii haadha manaa isaa waliin ciisuu qaba. Yeroo sana haadha manaa isaa waliin dabarsee walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin raawwata. Ganama yeroo ka'u baay'ee hamaatu itti dhaga'ama. Ni qaana. Achumaan gara nabiyyii dhaqee akkas jedha. Waan an hojjedheef rabbii fi ergamaan isaa irraa dhiifama gaafadha. Lubbuun kiyya gara haadha manaa kootti hawwitee halkan keessa haadha manaa koo waliin hariiroo qabaadheera. Karaan dhiifama naaf godhamuu danda'u jira moo karaan ani ittiin milquu danda'u jira jee gaafata. or is there any way that I can escape? So the Prophet said, is it true that you actually did this? Kanaaf nabiyyiinis dhugumatti akkas gootanii dhugaadha jedhaan innis eeyyee nabiyyii rabbii jedhaan. Nabiyyiin ni rifata. Umar rabbiin irraa haa jaalatu akkamiin waan tokko hojjechuu danda'a. Wanni sanuu yeroo sanatti waan dhowwamaa ta'e. Kanaaf Umaris irra deebi'ee eeyyee ergamaa rabbii ani hojjedheera. Karaan dhiifama naaf godhamu jira jaan ammaas irra deebi'e. Eegaa nabiyyi rabbiitis rabbiin ala namni ajaja kennuu hin danda'u jedhaan. Alhamdulillah summa alhamdulillah battaluma kana booda aayaan suuraa baqaraa juuza 2 ayata lakkoofsa 887 bu'ee akkas jedha. Halkan soomaa siif hayyamame haadha manaa keessanitti dhiyaadhaa jedha. Sana booda hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun. Isin uffata kee ati immoo uffata isaaniiti jedha. Jechuun haadhotiin manaa keessan uffata keessan isin immoo uffata haadha manaa keessaniiti jechuudha. Akkasumas rabbiin akkana jedha. Waan halkan dhoksaan hojjetan ni beeknaa garuu rabbiin siif araarama. Amma booda halkan soomanaa haadha manaa keessanitti dhiyaachuu dandeessu. Akkasumas hanga fiixeen adiin barii firii gurraacha irraa adda bahutti nyaachuu fi dhuguu dandeessu jedha. Eegaa yeroo aayaan kun boodarra suuraa baqaraa boqonnaa 2 keeyyata lakkoofsa 187 booda seera xiqqoo laafataa ture. Sana booda seerri xiqqoo laafa ture halkan haadha warraa isaanii waliin hariiroo saalqunnamtii raawwachuu akka danda'an garuu guyyaa of qusachuu akka qaban